Daawud channel subscribe gochuudhaan nu gargaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jecha hordoftoota biyyaarraan tana waan hedduu nama keenya dhibaa ture waa torba jechuun hiikama namaa keessatti waa torba kan wal qabatu viidiyoo gabaabaa tokko isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Isinis hamma dhuma qophii keenyaatti faana turaa isiniin ja'a. Mee waliin haa dhaggeeffannu hamma dhuma qophii keenyaatti faana turaan meerraa heerti akkasigaa viidiyoonis kana kan cinaa jiru kana jechuudha. Akkasi mee waliin haa dhaggeeffannu hamma dhumaatti qottaan faana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namadu imanama keessatti arguu jira. Dursarratti namadu imanama keessatti arguuni irra baay'ee yookaan irra hedduu manaamati kan ishaaraa dhugaa kennitu kan hiikan isillee dhugaa ta'e jechuudha. Manaamni manaama dhugaa ta'uudhaaf manaamni sun manaama rabbi irraa ta'e kan dhugaa ta'uudhaaf seera afur qaba. Tokkoffarratti manaamni sun qalbii tantee keessatti bitum hirriba irraa kaatu kanaafu yoo ta'e jechuudha. Yeroo manaama san argitu manaamni sun walitti laaqama kan ta'e yoo kan ta'u taate akkuma san ammallee gabaabaa kan ta'u yoo ta'e jechuudha. Dheeraa kan taane ka daangaan isaa siif hin galle kan ta'u yoo taate akkuma san guyyootaaf kan sir keessaa hin banne kan sitti asaree hafu yoo ta'e manaamni sun manaama dhugaati. Kanaaf namni du'e tokko manaama keessa dhufee yoo waasiif kenne wahaadha macnahu bushraa khayr, manaamni kun manaama ajaa'ibaa khayritti jireenya kee keessatti waa yaaddutti gahuu kan keef kennaa jechuu. Rabbi ittiin nu haa gahu, sillee ittiin haa gahu, nas ittiin haa gahu. Inni lammaffaa mootinuu namni du'e manaama keessa dhufee yoo waasirraa kan fudhatu taate kun immoo yoo deeynan irra jiraatti narraa kafalifaa jechuu fi akkuma san sadaqaa sirraa barbaadu kennaa jedhanii. إن براء موتنو الشجار مع الميت وهذا للأسف له معنى سيء. نمني يتوكو منامك يسأل وكفل فلم والفلمتن كواللولتن كوالمكرت وهي ورقتو تاتكم معنى سيدوتك أفوكتها. والحاصل ولو ما قالت توني منامكم كنو أتجرين كن كيستي وكي ديني في دنيا كيستي قبابتاته كان أفجي جيرا مدفتي في دوك أبدوان سنرى جتشوك أباجرا. أقوم سنموتنو نمد منام كيست السلامتشو. إذا رأيت نفسك تسلم على الميت أتي منام نمد إرتك سلامت يوك أف أجرت تاتي يوكانك والحمد يوكان أجرت تاتي فهذا معناه تحقق الأمنيات. نما أكنا يجرين كيست أف أجر منام كسي ورتاتي يعني كان كيسي بوتمو دفك دي مخنا يراكم منام باي بريد داجو. إني مو منام نشنف هذا نمنيدو إتوكل فيو واسي ويراس دينينه إبل ولين هندي من فاجد صاحب إبل ولين هنتين فايو خسين جروتات يوكان يمون من سهري إبل فاجد لك ست ميوتات والله يكون الرس جا ميجرا الرس جيران متمخيان نموت درتي قول أنزه ولتنين إدو تكدبي لغاتي كربرات نسمر كان يسني خنا اللي مركنا هي جتشول يوكان يمون أمس وهي منام في كسيد أمتاتي ومنام يكون منام عجائبات ما في لأنه في دار الحق بر إني قرن ده حقا كيس جرابر إن كشف له كل شيء وإنهم دي الراساك أم تجر تبر ونحن في دار الغرور نوتي قند دباكي قند دقو خيس جر إني قند دقو خيس جرابر كناف أكا محمود المصري أبو عمار عليه رحمة رب العالمين جئت تبر نمدو إيه نمجرو خنا الرتب كيسا وهاتي وكي أبان قبريو جرات علم الدنيا ريو جراته خيري علمي خون أسيدا لغو نيغم مچي فمرانة كيساتي كنا فكسي چودا يو إني وار راسي دينيني وان سنرات أبچون درك أماجد أيچو هيا إني برا موتنو أفتا نمنيدو يعني أفتو چو مناما كيساتي نمنيدو إتوكو إسا أفتا قراجة أفتو يو أغرتي وهذا للأسف له معنى سيء والعياذ بالله ما أنا نسايدو تكفو كذا بكين إني جيروسوني آخرتي هنطل جيتشو كناليان أفتا أديو كان أفتا تاتتم تهي أموتنو ما أنا نسايدو تكبريد دا جيران جيتشو منامي تربفا في كان أما namni tokko dhufee manaaman mana hankeetii waa fuudhee kan fiigu yoo ta'e yookiin nama tokko irraa fuudhee kan fiigu yoo ta'e wahadha lahu ma'nan sayyi jiddan manaamni akkanaa yoo kan agartu taate hedduu manaama fokkataadha. Nama tokkotti illee hin himin ka'iiti bitaa hankeetii irratti tuttuufiitii sheexaanaa sanirraa maganfadhu nama tokkotti hin himin hattan haga nama manaama hiikutti illee hin himin. تصم إن شاء الله فإنها لا تضرك أبدا إسين سميت في ربي تنمتهن مني منام نكون منام هدو فوقت عليا. وعلى هذا القدر نكتفي والسلام عليكم. Hordoftoota keenya qophiin keenya kana fakkaata hamma qophii biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadhaa isiniin jaa. Bye.